Maarre wanti kun dhugaa ta'uu isaa nama lamarraa akka dhageessatti himtu ati. Lamaan isaaniitiin iyyuu afuuftuu jedhanii naan jedhe. Kuni gaaffii salphaadha. Wal dorgommiin keenya cimaadhaan jedhamne moo? Callisiitii waan gaafatamte deebisi. Mee nutti nu caala nama sitti dhiyaatu qabdaa? Maaliif nan dhageessan isinitti meerama? Obboleessi keessunoo hamilee barsiisotaaf maaliif of hin eeggatu? Isa dhiisi. Innillee nagaa natti hin fakkaatu. Osoo waan barbaade ta'eeyyuu gammee irratti qoosus ta'e fakkeessuu hin danda'u. Akkuma bartee moodeemii tokko kaffaliitii reebsisi. Lafaa kee miti kanan akkas jedhe. Qilleensa irraa kaateetii reekinatti akkasumaan jette. Obboleettiin koo wallaan sargatteetti. Ila akka kanatti ta'a ture. Basha'ee ta'a ture. Kolfaan ajjeeste. Wanti kun waan baay'ee sitti hin fakkaatu. Haalaati keessa jirtu kanatti uumaan baay'atu.